Egaa akkuma jenne Egereen irraa preschoolii graduate godhe. Mene? Preschoolii yaa graduate godhe egaa Egereen maal beekaa jettu yoona. Mene egaa? Eeyya. Injedhuuni namooti? Eeyya. Akkasidha Egereen maal beeka amma sa'aatii kana? Kana dura kanan beeka sanan beeka nun jechaa ture. Eeyya. Amma maal beektati? Mee waan beektu miti? Maal beektu? Fakkana. Maaloo danni? Oromo Bible. Ingiliffa Bible. Kun egaa lamaanuu isaa maal goota reeti? Anoo jalqabaa. Isa kan dubbiste? Lamaanuu isaan dubbistaa? Eeyya. Kanaaf afaan Oromoo irraa jalqabee afaan Oromoo irraa jalqabee isa kanaanis inni kun siifata kana waggaa beekaa turte kana afaan Oromoo irraa jalqabeeti Tola. dubbisiga seera uumamaa kun maal jedha? Sakan. Kun Seera uumamaa. seera uumamaa amma gaa lakkoofsa tokkootii kaaftee amma lakkoofsa sadiitti nuu dubbista. Sadi. Tola. Lakkoofsa tokko amma lakkoofsa sadiitti. Waaqayyo jalqabatti bintiiwwan waaqa fi lafa uume. Lafti bifa hin qabu anas ture jalqaba keessa fagoo irra dukkanatu ture. Huffarri Waaqayyoos bishaan irra in sochoose. Insa socho'a. Isa socho'a. Insa sochoose. Ture. Isa socho'a ture. Sattaan seeru. Maali lakkoofsa sadii jechuu qabda. Sadiitti fixxamne amma sadii wajjin tokko amma sadii yeroo dhammu Asitti tokko lama sadii jechuudha. Waaqayyo ifinni hitte. Ifni haa ta'u. Ifni haa ta'u. Jedheera mini? Jedhe. Ifinchis ente. Waaqayyo ifinchi garuu akka ta'e hin arge. Ifinchis dukkanicha gargara hin baase. Waaqayyo ifinchiya guyyaa dukkanichisa halkan jedhe in moggaase galgalas ta'e ganamas ta'e guyyaa tokkoffaadha. Kun tokkoffaa dubbisuun keellee tokkoffaa tokko amma sadiitti dubbise nan tokko amma shaniitti dubbiste dabadadhamas shanan
Amma immoo afaan maaliin nu dubbistaa? Ingiliffa. Afaan Faranjiidhaan ayyee. Kuni afaan Oromoodhaan. Inni kun immoo afaan Faranjiin. Maal dubbistaa? Sakana. Tokkootii amma shaniitti jechaadha. Isas. Asitti is the first stage animal. Achitti fitta ayyee. Dubbisi gaa baay'ee na rifatin. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Then God said, "Let there be light," and there was light. And God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. God called the light day, and the darkness He called night. So the evening and the morning were the first day. More. Then God said, "Let there be a firmament in the midst of the Gaalis yeroo biraan dubbista tole. Akkasa. Kanaafi Egereen preschool keessa yeroo ba'aa jiru kana afaan Oromoos yaalaa jira tu ta'e dubbisaa jira malee. Ani yaaluun dubbista malee? Dubbisaa jirta? Lamaansaa dubbisaa jira. Baay'ee sassakana Bible qabna. Baay'ee qabna? Isa sakana. Kan ijoollees qabna. Kan ijoollees qabna? Tole bareeda. En tokko sakana qabna. Tokkoon ga'a kun. Kuni tokkoma sagga. Utumani tokko qabu, I think. Hundi tokko qabata. Congratulations. Thank you.